بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شيطانا في ذكري متدوري جتك أبدي سنف دي تنجر ورجع كسي إرافة يدم ربي نسناغل شيطاني قلبي نمارة حركة يوكا هم بي خايتي تتا دوبا يوم مني ربي في مقادة وإراديسة يوم مني ربي إسا الرانفتي deebi'eeti qalbii isaatti funyaan dhaabeeta. Shayxaanni qalbii qoma namaa keessa jirtu seenee waswaasa. Yoo rabbii zakkaruu irraanfatan shayxaanni akka dhiinii qaama namaa keessa yaa'utti qaama namaa keessa yaa'a. Namni irraa nagaa bahu hin jiru warra rabbii isaanii zakkaruu yoo taate malee. Shayxaanni qalbii namaa waswaasu sun shayxaana jinniitii fi shayxaana namaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa keessatti shayxaanul jinni wal insi jedhee dubbate. Duuba Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa shayxaana namaatii fi kan jinni irraayis rabbitti maganfadhaa jedhee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaje. Shayxaanni jinnii mataa isaatiin qaama namaa seenee nama waswaasa. Ammoo shayxaanni namaa nama dubbiseeti dubbiin isaa qalbii namaa seenteeti nama waswaasa. Takkaa waa dalagee dalagaan isaa nama waswaastee karaa rabbii irraa nama jallisti. Yaanni qalbii namaa kun lama, tokko kan rabbii irraa dhufu tokko ammoo kan shayxaana irraa dhufu. Yaanni shari'aa rabbiitiin wal qunnamu hundi rabbi irraayi. Ammoo yaanni badaan shari'aa rabbiitiin wal dhabu hundi yaada shayxaanaati. Wanni dafanii beekaniin hoggaa rabbii yaadatan takkaa maqaa rabbii dhawan ni dhabama. Wanni balaa shayxaanaa jalaa bahaniin zikrii rabbii godhuudha. Zikrii ganamaa galgalaa ammas tawaytaa tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu barsiise jechuudhaan. Sanirraa qul a'uudhu lamaanii fi qul huwallaallee ittiidhaanii ganamaa galgala sadi qara'u. Ammas hoggaa manaa bahan bismillah tawakkaltu ala Allah walaa hawla walaa quwwata illaa billaahi jechuu. Yoo akkas jedhan shayxaanni namatti hin dhiyaatu. Ammas namni ganama bismillahi alladhi laa yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi walaa fis samaa'i wa huwa as-samii'ul 'aliim yeroo sadi jedhe hanga galgalaatti wanni isa tuyxu hin jirtu. Balaa namaatii fi ta bineensaatii fi ta shayxaanaatii fi ta nabsee isaarrallee nagaa baha. Ammas namni ganamaa galgala a'uuzu bikalimaatillaahi taammaati kullihaa min sharri maa khalaq yeroo sadi jedhes balaa hundarraa nagaa baha. Duuba rabbiin balaa duniyaa fi akhiraa hundarraa najaa nu haa baasu. Dhaamsa kana warra dhagahee itti dalagee irraa fayyadamu rabbiin isin haa godhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.